Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan Islaamaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haa dhaqqabu jecha har'allee seenaa ajaa'ibaa kan irraa baranna jedhee yaade qabadhee dhufee waanan jiruuf haga dhuma viidiyoo kanatti chaayinaala kiyya sunnaa rasuulaa sabiskiraayibii godhuudhaan akkasuma sheer laa'ik godhaa obboleewwan keessan biraan gahaa akkasumallee yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Haga dhuma viidiyoo kanatti na wajjin ta'a. Seenaa ajaa'ibaa tana imaama masjidaa tokkotu odeessa. Masjidicha inni salaachisaa ture kanatti yeroo hunda guyyaa Jum'aa yeroo inni gadi bahu intalli takka ularra teessi. Namoonni masjidichatti salaatanii gadi bahaniis waan Rabbiin isaanii laaffise harkarra kaahanii bira darban. Haa ta'u malee intalli tun yeroo baay'ee waan diddeebituuf namoonni waan hifatan fakkaata. Guyyaa tokko osoo namni tokkolleen waa itti hin kennin namoonni hundi masjida bahanii xumuraman. Xumura irrattis imaamtichi gadi bahee ulaa cufe. Yeroo kana imaamticha kanatti garagaltee yaa sheek har'a namni tokkolleen omaanatti hin kennine maaluma jetteeni. Gurbaan kunis bira gadi taa'ee yaa obboleettii tiyya maali rakkoon kee jedhee gaafate. Isiinis ani haadha ilmaaniti, ilmaan kiyyaas abbaa hin qaban, abbaan isaanii du'ee jira jetteeni. Akkasuma sheekichi kunis itti dabalee mee ati hagam tokko Rabbiin wajjin hariiroo qabda jedhee gaafate. Isiinis ani intala islaamati nan salaataa akkasuma waajiba narra jiru hunda nan raawwadha hijaaballee nan uffadha jettee deebisteefi. Sheekichi kunilleen itti dabali sunnallee salaati istighfaara godhi zikrii baay'isi rabbii kan keetitti garagalii rabbii kan kee kadhadhu haga nama kadhattu kana yoo rabbiin kadhatte rabbiin ammoo kana olitti siif kenna jedhee gorsee bira deeme. Isiinis yeroo makana dhaamsa sheekicha kanaa fudhattee kaatee gara mana isii deebite. Eegasii ilmaan isii wajjin gara rabbitti garagalte rabbii isii kadhatu eegalte zikrii baay'isuu eegalte istighfaarallee baay'isuu itti fufte. Haa ta'u malee torbee dhufu sheektichi yeroo gadi bahutti intala tana hin arganne. Akkasuma torbee lammaffallee yeroo bahu hin arganne sadaffallee yeroo dhabe ka'e kara ganda isiidhaa barbaadu deeme. Yeroo dhaqee ganda isii gahu isii hin arganne. Ollitti isii takka gaafatee intalli naannoo kana galtu eessa jirti jedheeni. Isiinis akka heerumtee mana kana gadi dhiiftee magaalatti galte itti himte. Sheektichi kunis nama intala tana fuudhe barbaadee argate. Eegasii wajjin haasa'uudhaaf carroome. Mee yaa obboleessa kiyya natti himi akkamitti intala tana fuute? Eessatti isii agarte maaliif fuute jedhee gaafate. Innis intalli tun intala adeera kiyyaati. Jaarsi isii irraa du'ee ilmaan isiidhaa guddifataa jirti. Anilleen isii hin beeku. Garuu haati tiyya guyyaa tokko yaa ilma kiyya intala tana maaliif hin gargaarre yatiima guddisaa jirtii naan jette. Anis maallaqa haga tahe wayiitti kennee deemiti kenniif akkasuma yookaan ergiif jedheenii bira deeme. Yeroo nani galgala galu haati tiyya yaa ilma kiyya intalli tuni bareeddudha akkasuma amala bareedaa qabdi maaliif hin fuune naan jette. Anis yeroo kana intala tanatti dhaqee haasofsiisee eega waliigallee booda nikaa godhadhee irra bareedaa manattiin isii galchee jedheeni. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam namni zikrii godhuu fi namni zikrii hin goone akka nama jiruu fi nama du'eetii jedhe. Obboleewwan Islaamaa seenaa tanarraa waan guddaa akka barattan shakkii tokkollee hin qabu. Anaa fi isinillee Rabbiin nama zikrii isaatiin isatti dhihaatu nu haa taasisu jecha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa Rabbii keessanaaf turaa. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.